Akkamoltan dhaggeeffattoota raadiyoo OBN amma immoo oduu ispoortii isinitti himna. Oduu ispoortii yeroo kanaa Shifarraa Jaambooti kan isinitti himu. Oduu atileetiksii irraa arganne yoon eegalu shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa har'a meetira 10,000 Itoophiyaan meedaaliyaa jalqabaa argachuuf morkatti. Gudaaf Tsaggaayee sa'aatii 9:30 irraa eegalee atileetii Keeniyaadhaa Beatrice Chebet fi kan Ugaandaadhaa waliin morkiin taasiftu xiyyeeffannoo argateera. Fiigicha meetira 10,000 dhiirotaanis Itoophiyaan bor waggoota 14 booda meedaaliyaa warqii milkeessuudhaaf yuumeef qajeelchaa Salamoon Barriuu Araggaawii irratti abdatteerti. Dabalata qabna. Here we go then. 25 laps of the track. The women's 10,000 meter final. Marsaa 20ffaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Jaappaan Tookiyootti har'a fageenyota garagaraan xumuraaf gulaallii keessummeessuun guyyoota 9 itti fufa. Morkii atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaataniin meetira 10,000 dubartootaan har'a meedaaliyaa jalqabaa argattiif eegama. Itoophiyaan fageenya meetira 10,000 kanaan biyyoota shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kanaan faaya horan keessaa meedaaliyaawwan Itoophiyaan shaampiyonichaan galmeeffatte keessaa meetira 10,000 dubartootaan jalqaba irratti argama. Itoophiyaan hanga ammaatti meetira 10,000 dubartoota kanaa meedaaliyaa warqii 9, meetii 9 fi naasa 5 walumaa gala meedaaliyaa 23 argatte. Dorgommii bara kana fageenyichaanis Itoophiyaan shaampiyoonii addunyaa Gudaaf Tsaggaayeen durfamaa Ijjigaayyoo Taayyee, Tsiggee Gabrasalamaa fi Hoostan Tasfaayee waliin qindoominni mul'isanii eegama. Bara 2023 Angaarii Budaapestitti morkii dinqisiisaa godhaniin sadarkaa 1 hanga 3tiin xumuruun fageenya meetira 10,000 kana meedaaliyaa qophaa'e hunda kan injifatte Itoophiyaan har'as atileetota kanneen irraa abdii olaanaa qabdi. Budaapestitti Gudaaf Tsaggaayee meedaaliyaa warqii, Ijjigaayyoon naasa argatanii ture. Atileetonni lamaanuu har'as Tookiyoo Jaappaan jiru. Morkii kanaan shaampiyooniin olompikii atileetiin Keeniyaadhaa Beatrice Chebet yeroo jalqabaaf meetira 10,000 kanaan shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaattu morkattuu cimtuu atileetota Itoophiyaatiin. Meetira 10,000 fi 5,000 riikoordii addunyaa harka ishee jira. Chebet meetira 10,000 fi 5,000 yoo hirmaattu dorgommiilee lamaaniin warqii yoo argatte seenaa kanaan dura Xurunesh Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaa, Viiviyaan Cheerootichii fi Mo Farah olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin injifatan qooddatti. Ta'us dorgommiilee shaampiyoona atileetiksii addunyaa 3 darbanii meedaaliyaa warqii 2, meetii 1 fi naasa 1 kan argatte Gudaaf Tsaggaayee salphaatti harka kennattiif in eegamu. Keessumaa olompikii Paarisiin meedaaliyaa malee galuun Tookiyootti injifannoof onnachiiseera. Atileetiin ganna 28 kun dorgommiilee garaagaraa bara kana hirmaatteen sa'aatii fooyyee galmeessitee turte. Atileetota Itoophiyaa ishee waliin hirmaatan caalaa sa'aatii fooyyees qabdi. Hoostan Tasfaayee walakkaa maraatoonii Berliin riikoordii bakkichaa fooyyessitee morkattuu cimtuu taatiif eegamti. Ijjigaayyoo Taayyee fi Tsiggee Gabrasalamaa atileetota siimboo dorgommii kanaa ta'aniif waaree booda har'a sa'aatii 9:30 eegalee ilmaama argatanidha. Atileetonni Keeniyaadhaa Agnes Chebet Nigatichi, Jeenes Chepngaatichi morkattoota ciccimoo yoo ta'an atileetonni Ugaandaadhaa Rebeekaa Cheelangaat, Saaraa Cheelangaati Afrikaarraa atileetota eegamanidha. Atileetiin Biraazil Nuubiyaa Di Oliveera Silva fi kan Itiliidhaa Naadiyaa Baatoleetiin morkattoota ciccimoo akka ta'an eegama. Meetira 1,500 dubartootaan gulaallidhaan atileetonni Itoophiyaadhaa ni hirmaatu. Sa'aatii 7:50 irraa eegaluun meetira 1,500 Saaroon Baree fi Firee Wayinii Haayiluu ramaddiirraa darbuuf morkatu. Shaampiyooniin olompikii atileetiin Keeniyaa Feez Kipyegon atileetota gulaalliin har'a fiiganii. Boruu meetira 10,000 Itoophiyaan waggoota 14 booda dhiiraan meedaaliyaa jalqabaa argachuuf eeggamti. Itoophiyaan ergaa bara 2011 Ibraahim Jeelaal Kooriyaa Kibbaa deegutti mo'atee fageenya kana meedaaliyaa argattee hin beektu. Boru Salamoon Baraggaa yoomiif qajeelchaa Barriuu Araggaayii seenicha jijjiiruuf eegamu. Dorgommii kanaan waggoota 3 darban walitti aansee shaampiyoonii addunyaa kan ta'e atileetiin Ugaandaa Jooshaa Cheptegei hirmaachuu dhabuun carraa injifannoo atileetota Itoophiyaa dabaleera. Ta'us Giraant Fiichar Niikoo Yang Ameerikaarraa, Hoonsan Kiplaagaantii fi Edwin Kurgeet Keeniyaarraa, Jiimii Gireezar Jarmanirraa, Muhammad Ahmad Kaanaadaarraa morkattoota ciccimoo dorgommichaan eegamanidha. Desperate to add this crown to his collection, but Cheptegei wants a 3rd consecutive title. What a run! He's pulling away. Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him.
The silverback delivers again for Uganda. A third consecutive. Odeeffannoo atileetiksii dorgommii amma fiigame meetira 3,000 gufachiisa gulaalliidhaanii Geetinnat Waalee marsaa itti aanutti darbeera ramaddii isaatirraa ramaddii tokkoffaatirraa dursee fageenya meetira 3,000 gufachiisa kanaan fiigameera. Atileetiin Keeniyaadhaa Edmundi Seeram sadarkaa tokkoffaadhaan xumureera daqiiqaa 8 sekondii 29 maayikiroo sekondii 9 marsaa itti aanutti kan inni darbe. Geetinnat Waalee sadarkaa lammaffaadhaan xumure daqiiqaa 8 sekondii 30 maayikiroo sekondii 1.4 karaa marsaa itti aanutti kan inni darbe. Marsaa ramaddii itti aanu keessan atileetonni Itoophiyaadhaa warra fiiganiin Samuel Firoo akkasuma immoo Lammeechaa Girmaa tilmaama injifannoo atileetota ergatan keessaa ramaddii biraa keessatti kan isaan fiiganii qabxiiwwan isaanii sa'aatiiwwan muraasa booda kan isinitti himnu ni ta'u. Atileetiksiidhumaan wal qabatuttan darba. Atileet Dirribee Waltajjii meedaaliyaa abdatamtuu dorgommiidhaa dhorkamte. Meetira 1,500 Itoophiyaa bakka buutee hirmaachuuf Tookiyoo kan geesse Dirribeen qoricha humna dabalataaf qorannoo gochuuf fedhii dhabuu isheetiin dorgommiirraa dhorkamte. Dhaabbanni qoricha humna dabalataa irratti hojjetu Athletics Integrate Unitiin gabaasa abbaa taayitaa farra qoricha humna dabalataa Itoophiyaa irraa argateen mana murtii jibbaata ispoortii addunyaa kaasiif erga iyyannoo galfatee booda kaleessa murteen kun darbe. Ogeessa fayyaa Federeeshinii Athletics Itoophiyaadhaa kan ta'an Dr. Ayyaaloo Xilaawun dhimmicha erga Tookiyoo gahanii dhaga'uu dubbatanii yaada maastariitii Federeeshinii Athletics Itoophiyaatiif kennaniin shaampiyoonaa Athletics addunyaa bara 2023 Budaapestitti dorgomee meetira 1,500 meedaaliyaa meetii Itoophiyaadhaaf kan argamsiifte Dirribee Waltajjii bara kana Feeskee Peegoo waliin atileetota shaampiyoonaa kanaaf tilmaama olaanaa argatan turte. Oduu Pirimeer Liigii Ingilaandii wal qabatanitti darba. Pirimeer Liigii Ingilaandiin har'a Arsenaal injifannootti deebi'uudhaaf yoo morkatu darbii London West Ham Tottenham simata. Taphoota gulaallii biyyootaaf torbee tokkoo fi dhaabbatee kan ture Pirimeer Liigiin Ingilaandii torbee arfaffaan har'a taphoota torba keessummeessa. Torbee sadaffaa irratti Liivarpuuliin kan mo'ame Arsenaal morkii dursitoota waliin taasisu cimsachuudhaaf Nottingham Forest waliin taphata. Nuno Espirito Santos geggeessuudhaan leenjisaa duraanii Tottenham Ange Postecoglou kan qacare Nottingham Forest gara injifannootti deebi'uuf taphata. Nottingham Forest tapha jalqabaa injifannoon eegalus taphoota darban lamaan tokkoon qixa ba'ee tokkoon mo'ameera. Gareen Mikel Arteetaatiin leenji'u Tottenham taphoota 6 as dhiyoo Nottingham waliin taphateen goolii 19 irratti galchee 2 qofa keessummeesse. Erga bara 1989 as waliigalaan taphoota 14 Nottingham Forest waliin taphateen hin mo'amne 10 injifatee 4 qixa ba'uun caalmaa qaba. Postecoglou'n akkuma Spurs gaafa dhaqan waancaa milkeessuu fedhan jedhan. Nottingham Forest waliinis karoora akka qaban dubbatani. Gama Arsenaalitiin Ben White fi William Saliban hiriiruu akka malan eegama. Taphataan ittisaa Nottingham Forest Oli Ayaanan miidhamarra jira. Taphichi waaree booda sa'aatii 9 fi daqiiqaa 30tti eegala. Har'uma darbii kaaba Londoniin West Ham Tottenham yoo keessummeessu Chelsea gara Brentford imaluun waliin taphatu. Sa'aatii 11tti Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Sunderland, Everton, Aston Villa, Fulham, Leeds, Newcastle ammoo Wolves waliin taphatu. Darbii Manchester marsaa 197ffaadhaan Itihaaditti Manchester United Manchester City waliin morkiin taasisan ni eegama. Pep Guardiolaan Erling Haaland ga'umsa taphataa biraatiin hin madaalu jechuun taphaticha yoo onnachiisan. Ruben Amorim gareen isaanii waan hundaan fooyya'aa ta'uu mirkaneessaniiru. Abdurrahman Amin dabalata qaba. Here we go then, the 192nd Premier League Manchester Derby. Erga bara 1881 jalqabanii kilaboonni lamaan kana dura yeroo 196 waliin morkataniiru. Shaampiyooniin Ingilaandii yeroo 20 Manchester United taphoota 80 injifannoo Manchester City irratti galmeessuun ammallee riikardii harkaa qaba. Manchester City ammoo yeroo 4 Manchester United irratti goolii 5 fi sanaa ol galchuun yeroo hedduu kilaba garaagarummaa bal'aan injifateedha. Darbii Manchuan marsaa 197ffaan boruu zaree dabees Manchester United Old
Tiraafoord irraa maayila 4 yookaan kiiloomeetira 6.4 qofa imaluun morkiin Itaaditti taasisu ni eegama. Kilaboonni lamaan bara kana injifannoo lammaffaa liigichaa galmeessuuf waliin morkatu. Manchester Cityin garee duraan olaantummaa liigichaa ittiin fudhataa ture harkaa dhabus taphattoota akka Riyaan Chark, Riyaanaat Nuurii, Tijjaanii Reendarsii fi kanneen birootiin garee isaa ijaaree adeemsaan gara ga'umsa isaa duraatti deebi'uuf kilaba hojjechaa jirudha. Manchester Unitedis taphattoota liigichaan muuxannoo qaban Biriyaan Imboomoo fi Maatiyaas Kunyaa dabalatee liigii biroo irraa Beenjaamin Sheeshkoo fiduun garee isaa cimsee kilaba morkataa cimaa liigichaa ta'aaf eeggamudha. City fans feeling nervous, but here is Phil Foden glancing his way through to score again. The homegrown hero. Haaland fi Phil Foden goliiwwan 9 darban Manchester United irratti Manchester Cityin galche keessaa 3-3 galchuun riikardii fooyyee qabu. Bara dorgommii kana keessa Manchester Cityin tapha tokko qofa injifatee 2 mo'amuun qabxii 3 qofaan sadarkaa 13ffaa irra taa'ee Manchester United qabxii 4 sadarkaa 9ffaa irra jiru waliin morkata. Waggoota kurnan darban Manchester Cityin United irratti olaantummaa qabaatus bara darbe garuu olaantummaan waggootaaf peepperka ture. Ruben Amorim fudhatanii bara kanatti fufsiisuu moo akkamiin boru deebii argata. Taphataa sarara jidduu Manchester United Bruno Fernandes ilaalcha waa'ee koo irratti namoonni qaban jijjiiruu hin danda'u. Anis taphataa akkamii akka ta'e na caalaa namoota birootu beeka. Hojii koo irratti xiyyeeffadha jedhe leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan taphataa sarara fuulduraa kilabichaa Haalandiin eenyuyyuu akka hin caalchifanne himan. Inni taphataa addaati, ga'umsa taphattoota biroo isaan madaalus hin qabu jechuun tapha kana dursanii taphatichatti abdii horan. Pep Guardiolaan goolii eegdota haaraa 2 ga'umsa qaban garichatti dabalanii isaan keessaa eenyu filannoo jalqabaa taasifatuunis waan eeggamudha. Waa'ee isaanii yoo dubbatan Pep hundi isaaniitu dandeettii addaa isaan ibsu qabu, akkaataa barbaachisummaa isaaniitiin fayyadamne jedhaniiru. Kilaboonni lamaanuu liigicha ga'umsa gadaanaan eegaluu kan kaasan leenjisaan Manchester United Ruben Amorim tapha kana irratti qabxii argachuuf ofitti amanamummaa qabaachuu eeran. Yeroo tokko tokko qabxii ni dhabdaa, garuu ammoo taphoota akkanaa irratti akka hin taane Amorim kaasaniiru. Ragaalee amma jiruun taphattoota muddee bara 2024 Itaaditti Manchester City ittiin injifatan caalaa kan fooyyee qabaachuu Amorim kan dubbatan. Darbii maancho'an kanaan taphattoonni magaalaa Manchesteritti dhalatan tokkolleen hin jirani. Pep Guardiolaan tapha kanaan Omar Marmush, John Stones fi Ryan Chark dabalatee taphattoota hedduu miidhaman dhabaniiru. Maatiyaas Kunyaa, Mason Mount fi Diago Dalot gama Manchester United taphattoota morkii jabaa kanaan ala ta'anidha. Taphichi boru galgala sa'aatii 12 fi walakkaa irraa eegaluun Itaaditti taphatama. Boru shaampiyoonii liigichaa Liverpool Burnley waliin sa'aatii 10 irraa eegaluun taphata. Erling Haaland! The derby is done and dusted now! Taphataan sarara fuulduraa Chelsea Liam Delap hanga ji'a muddeetti taphaan ala taa'e. Jijjiirraa waqtii gannaatiin Chelsea kan dabalame Delap osoo hammamuu hin turin miidhama dabarsuufi taphatichi torbee sadaffaa Premier League Englandin tapha Fulham goolii 2-0dhaan injifatan irratti daqiiqaa 14ffaa irratti miidhama maashaa mudate. Sababuma kanaaf torbee 10 hanga 12tti taphaan ala ta'a jechuudhaan kilabichi beeksiseera. Umurii 22 irratti kan argamu lammiin England Delap erga paawundii miiliyoona 30 Ipswich Town irraa Chelseaf mallatteesse taphoota 3 hin hirmaanne. Enzo Maresca tapha boru Brentford waliin qabaniif iddoo Delap Joe Pedro yookaan Cole Palmer fayyadamuu maluu jedhame. Delap bara dorgommii darbe Premier League Englandin taphoota 37 Ipswich Towniif hiriireen goolii 12 taphataa goolii hedduu kilabichaaf galche ture. Bundesliga German torbee sadaffaadhaan tapha Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt injifatee eegale. Taphichaan Leverkusen taphataa lama kaardii diimaadhaan dhabus qabxii 3 milkeeffateera. Bayer Leverkusen Alex Grimaldoon taphaan Patrick Schick peenaalitiidhaan goolii galchaniiru. Grimaldoon daqiiqaa dabalataa irrattis goolii lammaffaa isaa fi kilabichaaf injifannoo mirkaneessite galcheera. Kan Uzan taphaan goolii takkitti Frankfurt galcheera. Leenjisaa Erik ten Hag kan geggeesse Leverkusen lammii Denmark Kasper Højlundin durfamaa injifannootti deebi'e. Liigicha irras yoo itti fufu Bayern Munich Hamburg, Borussia Dortmund Heidenheim waliin, Freiburg Stuttgart, Mainz RB Leipzig Union Berlin Hoffenheim waliin taphatu.
Taphataan sarara ittisaa Real Madrid Antonio Rudiger miidhamaan ji'a lamaaf taphaan ala ta'e. Lammiin Jaarman ganna 32 Rudiger kaleessa shaakala osoo hojjetu miidhamni isa muudachuutu gabaafame. Kilabni isaa Real Madrid qorannoo dabalataa kan taasisuuf yoo ta'u ji'oota lamaaf taphaan ala ta'uu mala jedhameera. Rudiger bara darbees miidhamaan qormaata kan keessa kan ture yoo ta'u waliigalaan taphoota 55 irra hiriireera. Real Madrid taphataa ganna 20 ganna kana mallatteessifate Dean Huijsen bakka Rudiger akka fayyadamu eegama. Real Madrid morkii La Ligaatiin har'a gara Real Sociedad imaluudhaan yoo taphatu kibxata Champions League Awurooppaatiin Marseille keessummeessuun dorgommichaan ni eegala. Torbee arfaffaa La Liga Spainin kaleessa eegalameen Sevillaa Elche waliin goolii 2 qixabe. Taphoota har'aa birootiin Atletico Madrid Villarreal waliin taafeen Real Oviedo Athletic Bilbao ammoo Deportivo Alaves waliin taphatu. Dorgommii Atleetiksii kan meetira 3,000 gufachiisanii amma marsaa xumuraatirra lammeechaa Girmaa gufachiisa meetira 3,000 marsaa kana ramaddii isaatirraa darbuudhaaf itti dhiyaateera. Gara marsaa keessumattuu atileetota 5 kan darbani osoo jennu lammeechaan gufachiisa meetira 3,000 kanas har'a gulaalli marsaa kanarratti jalqaba fiigicha eegalu kufee ka'eera. Kufaatii fi lammeechaan gufachiisa meetira 3,000 waan walitti deddeebaniif beekamuu baatus garuu erga kufee ka'es amma xumuraaf marsaa xumuraatirra kan inni jiru Elbakaalii fi lammeechaa Girmaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa irratti kan argamu marsaa xumuraatirratti kan isaan argamanii dorgommii kanaanii lammeechaan sadarkaa lammaffaadhaan xumureera kufee ka'us marsaa xumuraatiif darbeera. Atileetiin Itoophiyaadhaa tariitii naasuu keessa hin seenne fakkaata erga kufee ka'eetiin booda duubaa ka'uudhaan sadarkaa lammaffaadhaan kan inni ittiin xumure sa'aatii yookaan immoo daqiiqaa fooyyeedha kan inni galmeesse marsaa itti aanutu darbeera. Oduu ispoortii guyyaa kanaaf qabade xumureera. Qophiileen OBN kan birootti fuusaa waliin turtii gaarii.